Nanti sudah sudah ndak kharap. Akkuma argaa jirtanii obboleewwan lamaan Itaaliyaan as jiranii firoota kiyyaa diggisni irraa diggisii ajaa'ibaati dhugaan. Hello. Hordoftoota kabajamtoota Diidaatiif akkasumas immoo Itaaliyaan akkam fayyaa jirtanii nagaan jirtanii baga geessanii diggisii ilma kiyyaa Kiristiinaa ilma kiyyaa ilaalchiseetu hordoftoota keenya uummanni hin dhufne dunkaaniin dhaabamee jira osoo hin dhufanii dura jechuudha viidiyoo riikardii godhuu qabna inneeti namni baay'inaan mana keessa jiranii keessumaan haga ammaatti hin dhufne sin jedha. Akkam jirtanii nagaa keessanii Naga garanni Rabbi nafini samuna babbanneerraan badeera kun ayyaana ilaalchisee didaanis samuna innis biiziidha anis mana keessa waan ta'eefu ala ba'uu danda'u biiziin ture garuu mee akkam jirtan isin nagaa keessanii ani nagaa galata Rabbi kino diggisiin keenya Kiristiinaan beebii kiyyaa har'a isa har'a sanbata kabajamaa jira nama baay'ee yaamame keechummoonni tokko dhufaa jiranii garuu yeroo tokkotti hin dhufne hin dhufan ganaadha amma sa'aatiin ganaadha amma sanitti riikardii goona viidiyoo jenneeti mee isin akkam jirtanii nu akkam mee maal fakkaata baay'ee nurraa bareedee jirra egaa hordoftoota Diidaatiif akkuma argaa jirtanii obboleessi Itaaliyaan as jira yeroo jalqabaatiif ka obboleessi Itaaliyaan lammaffaallee as jira egaa akkuma argaa jirtanii obboleewwan lamaan Itaaliyaan as jiranii firoota kiyyaa diggisni irraa diggisii ajaa'ibaati dhugaan isin jedha isin hunduu jechuudha viidiyoo kana nufi tokko malee haga dhumaatti akka hordoftaniin isin jedha akkuma beekamu jechuudha uummanni hin dhufne keessummaan hin dhufne yeroo ganaadha wanti hunduu qophaa'ee jira waxiin biddeen illee wanti hunduu qophaa'ee jira so sagantaan keenya biyaans ka sa'aatii tokkoon booda jechuudha ni jalqabu waan ta'eefu isin hundi viidiyoo keenya nufi tokko malee akka hordoftan isin egaa kabajamtoota hordoftoota Diidaatiif akkasumas har'a keechummaa haaraa sin barsiisaa isaan obboleewwan kiyyaa inni kun angafaa inni kun immoo quxusuusaati waggaa lama addaan meedhanii garuu walqixa fakkaatanii kamtu angafa fakkaatame beekamu egaa isaan maqaa isaanii isinitti yaa himanii barbaadan Amaariffaan barbaadan Oromiffaan barbaadan Ingiliffaan barbaadan Arabiffaan whatever akka barbaadan isaan maqaa isaanii isin agarsiisamee achumaan akka gammadan anyways تمام አለን እስቲ እንደዚህ እንደምታዩኝ እኔ የጣለም ወንድም ነኝ ጎሳ እባላለሁ ያው እንግዲህ በጣም ተመችቶኛል ፕሮግራም ነውና ደስ ብሎታል አጎት በመሆኑ በጣም ደስ ስላጎት በመሆኑ እኔ ፍቅረ ማርያም እባላለሁ የታለም ወንድም ነኝ እንደምታዩኝ ያው በቃ ዛሬ በጣም ደስ የሚል ቀን ነው እናንተም ደስ ይበላችሁ አሜን አጎት ስለሆንኩ በጣም ደስ ብሎኛል ልጁ ደግሞ በጣም ገራሚ ስለሆነ ትንሽ ቀን በኋላ እንደሚያወራ ነው ካን
አንድ ከአምስት ቀን በኋላ ያወራል ከሰባት ቀን በኋላ እርሻ ውጭ ቁጭ ብዬም እንደሚለኝ ታውቃለህ አሁን እዚህ ጋር በእግሩ ቢመጣ ምን ታያለሽ ይመጣል ስለዚህ አየር ይፈጠራል ያከስና እንጀዶ ስለዚህ ማለት ከአሁን በኋላ ያለው ፕሮግራም ያው እርግጠኛ ነኝ ቀዋጭ የሆነ ፕሮግራም ይሆናል ብዬ አስባለሁ መብራት በመጥፋቱ በጣም ማብራት ጠፍቷል እንት ኤሌክትሪክን በደጅራ ፍሮተክያ ወንተ ከናት ይላልሽ ባእንገ ደጅራ ኤኒዌይስ ወርዶፍቶታ ከኛ ቱርቲ ጋሪ ሲኒፋታው ቪዲዮ ከን ሀገር ማት ይላላ ይቲም በሸነና ይቲም በኋራ ንስንጀዳ ሰላም ዶክቴ ጅርቲ ታጋ በይስኪ እዚህ ጋር ወል እኔ እንዴት እንዳያለች ዞር ማድረግ ነው ትንሽ እናንተ ደውላ አራት ጋ ወርዶፍቶታ ከኛ አኩማ አርጋ ጅርተን ሰላም ኢንቤክተኒ ሚዲያ ረት ቤክተኒ ኢቢኤስ ረት ቤክተኒ ኦኤምኤን ረት ቤክተኒ ሰይለፋ ሚስቲውን ነገር እንኳን ደስ አላችሁ ምን ዛሬ ፕሮግራሙ ያለው ነገር እነሱም አውርተዋል በእንግሊዘኛ በላቲንኛ እንዴት ናችሁ የሊዳ ቤተሰቦች በይና ጀምሪ መቼም ሁሌ አዲስ ነሽ በጥርስ ነው እንደምታወሪ በቃ ሜሴጅ በቃ ይበቃል ማለት እንኳን ደስ አላችሁ አይም ደስ ብሎኛል ሁላችንም ደስ ብሎናል በቃ እናመሰግናለን ፈጣሪ ለዚህ ያደረሰ ደግሞ ለአቅመ አዳም ምስጋና ይግባው ላግዝሽ መቼ ሌላ ነገር ምንለው ነገር የለም ካናቦዳ ፕሮግራሚንግ ከኛ namni foto tokko noina achiin booda rikardiis ni goona waan amma isa kana obboleewwan kiyya arran sini barsiisee egaa ka waan haaraa isa kana garuu booda mu waan hojjennume video rikardiis ni goona waan jiru firoota keenya video nufi tokko malee osoo isinitti hin baay'isin daqiiqa 15 rikardiis ni fangoodha so sunun jechuudha sagantaa ajaa'ibaa kana akka laaltanii akka nu waliin bashannantanii warreen jaalatan moo jechuudha maazari illee dhufteerti maazari lamaanuu inaffeerra yaada inaffeerra warreen jaalatan subscribe share like gochaato youtube keenya akka nuuf guddistanii isin jedha horaa bulaa nagaannaa jedha turtii gaarii isiniif haa ta'u hordoftoota keenya akkuma argaa jirtan sirni nyaataalleen asitti qophaa'aa jira wanti jiru kana egaa sooma keessa foon hin jiru wanti hin jiru wantuma beekamutu jira wantuma soomatu jira waan ta'eef inni kun qophaa'aa jira jechuu barbaadetanii anyways sagantaa itti aanu immoo haa ilaallume سمير السن قيو اتعلم اتو اندنش زين مسكين بقى يجي እሺ በቃ ሳሚ አንድ ብቻ ነው ፈልግ እሺ ሳሚ አውቀኝ በይሩት አሉኝ እኔ ጋር አንቺም ዝም ስትይኝ እኮ ነው ምንም አየር የለም ምናምን ስትይኝ በቃ Kopi Kenya har'a irratti hordoftoota keenya
uummanni dhufeetoo Kristina daa'ima keenya irratti gammachuu isaanii agarsiisaa jiranii nullee gammannee jirra ittiin bashannanaa ittiin bohaaraa jirra. So gammachuun keenya kun immoo isin gammachiise ina yaadata. So har'a hordoftoota keenya akkuma beekamu adaadan Taalem akkasumas immoo abbaa warraashee. Abbaa nurdu jechuudha gammannee jirra. Kana irratti ilaalchisee kan hordoftoota keenya isaan hunduu jechuudha yaada ofii qabanii yaada isaanii ibsanii inni lammaffaa immoo jechuudha kennaa injira kennaa kanalleen nuuf dhiyeessa waan ta'eef isa kana ilaalchisee mee waliin ilaalla hordofna turtii gaarii karaa Taalem taasisa. Egaa kabajamtoota hordoftoota addaatiif akkam jirtan mee nagaa keessanii duratti nagaa sin jedheera irra deebiitan nagaa sin jedha pirogiraamiin keenya akkuma laaltan viidiyoo waraabaa jirtan miti anillee natiin tollee waliigalii deeddamaa waan hin jiruuf natti tolaan jiru nagarree garuu ta'ullee akka inni isin waraabu nan beeka amma immoo keechummaa isiniif inni dhufuurra isaan immoo adaadaa xiyyaa fi abbaa warraashee fi ilmoo isaanii akkuma obboleettii xiyyaa hin beektan isheellee haaraa miti kanaafuu isaan wal sin barsiisuu barbaadeera hadiyyaallee hadiyyaa hin beektanii kennaa jedhama kennaa nan irraafadha hadiyyaa natti barateera hadiyyaa jechuun baadiyyaa namatti fakkaata kennaa jedhama naa isaanitti sin dabarsa yaada keessan maqaan galatumaan jaa duraan dursee maqaan koo Shawaayyii Zawudee jedhama adaadaa Taalem Alamaayyootii akkasumas adaadaa qofa waliin ta'e Taalem jechuun ilmootooti anatu guddisee isheen na guddisee guyyaan har'aa baay'ee gammachuu dachaa ta'ee nutti dhaga'ama. Har'a daa'ima keenya sagantaa kanaaf nu ga'uusaa isheen illee nagaan hiikattee waaqayyo immoo ijaan waan nu agarsiisne baay'ee gammanneerra gammachuun keenya baay'ee guddaadha. Daa'ima keenya illee nu haa guddisu. Ameen ameen ameen. Eeshi kabajamtoota hordoftoota didhaa tiivii nuti guyyaarraa kabajamtoonni sagantaa kanarratti argamne maqaan kiyya Reeloo Malkaan jedhama. Ilmoon keenya kan guyyaarraa Kiristinaan isaa sagantaa kanatti dabarsaa jirru kuni ani abbaa ijaatisee abbaa jechuu ni danda'ama. Ilmoo kiyya sagantaa ilmoo kiyyaa kana gubbaarratti akkanatti maatii kiyya qabadhee ilmoo kiyya didhaa akkasumas Taalem ilmoo kiyya maatii kiyya sagantaa guyyaa irratti bifa kanaatiin dabarsuun keenya dhugaatti gammachuu addaati gammachuu dachaatis gammachuu dachaa waan nu ta'ee fi bifuma kanaatiin maatii hundaa ollaa keenya sumaamnee maatii keenya hunda waamnee har'a kana bifa kanaatiin bashannanaa jirra. Daa'ima keenya immoo xaarii qabaarii nu taatee kanumatti nu guddisee waan gammachuu guddaa kan wajjin akka nu godhu hawwinaa kan wajjin kan nu ta'u jechaa sagantaa keenya kana akka hundi bifa kanaatiin Galatumaadha. Baay'ee sin galateeffannaa gara kiyyaatti adeemnu ቤተልሔም ኃይሉ በአማርኛ ችግር የለውም። ስሜ ቤተልሔም ኃይሉ ይባላል እና ዛሬ ደግሞ የታለም ልጅ የክርስትና የልደት ፕሮግራም ነው እና ደስተኛ ነች። Egaa hordoftoota keenya inni dhumaammoo jechuudha harmeen tiyya kan na guddiste jechuudha harmeen tiyya kan na guddiste na cinaa jirti yaada qabdi mee kan harmee tiyya. ilma kiyyaatan gammachuu akkanani gammadee isinillee naa gammada baay'ee dasna jee baay'een gammade isinillee kan biyya alaatillee jirtan akkanani gammade isinillee naa gammada isin gammachuun kuni gammachuun nu gammanne isinillee naa gammachiisu horaa bulaa jira. Egaa hordoftoota keenya atillee galatoomii guddaa argadhaayi eebbi keessan dhugaa baay'ee gammanne jira eebbi keessanii
Mee kana hadiyaatti haaseen wanta jiru jechuudha. Hadiyaa kee dandeecha. Egaa kennaa qabdee egaa hordoftoota keenya. Naa ta'eedhaaf. Naa ta'ee fudhachuu hin danda'u kanaafuu galatoomii naa ta'eedhaaf. hordoftoota keenya viidiyoon akkuma argaa jirtan viidiyoo nama bashannansiisu wanti hunduu egaa kanuma viidiyoon biraallee ni jira xiqqoo riikardii godhatu isiniif gadhiisa anyways mee haga sanitti gaarii isiniif haa ta'u baay'ee gammanne ittiin bohaarree jirra baay'een isin jaaladha isin kabaja warreen baay'ee isin jaaladha viidiyoon keenya itti fufaa waliin ta'a waliin haaraa taatan immoo subscribe share like gochaatu akka wal bira dhaabbannu oromoo wal bira dhaabbatti walitti hirkatte waan ta'eef hordoftoota keenya walitti haa kennu isin jedha horaa bulaa nagaan jedha. Oh, hello, ladies and gentlemen, our excellency, hordoftoota Diidaa Tube, kabajamtoota keenya. Egaa har'a jechuudha akkuma argaa jirtanii dhimma qabnu hundaa fidnee jirra. Wanta hundaa fidnee jirra amma kara manaa galaa irraa akkuma argaa jirtanii. So yeroo gaarii dabarsinee baay'ee ittiin bohaarree baay'ee ittiin bashannannee jirra. Turtiin keenya har'aa kana fakkaata ka hordoftoota keenya. Baay'een isin jaaladha, baay'een isin kabaja. Horaa bulaa